Manni marii waloo paartilee siyaasaa magaalaa Finfinnee raawwijoota sagalee bakka miseensonni paartilee garaagaraa argamanitti qorateera. Filannoo marsaa torbeessoo gaggeeffamuun paartileen siyaasaa hunduu qixa sirriin falmii isaanii karaa seeraa fi naamusa filannoo eegeen dhiyeessuu kaiman. Taanaan walitti qabaa mana maree waloo paartilee siyaasaa magaalaa Finfinnee obbo Zarihuun Kormee manni marichaa ijaarsa dimokiraasii akka cimuu fi paartilee siyaasaaf leenjii kennuu irraa hawaasaaf hubannoo uumuutu jibadhaa hojjeteera jedhan. Deemsi filannoo hagammaa ture seenaa dimokiraasii biyyattii bu'uurarraa ka jijjiire ka jedhan obbo Zarihuun hanqinoota turanillee paartilee siyaasaa waliin ta'uun karaa mariitiin furuun danda'amu himaniiru. Manni marichaa hojiiwwan gurguddoo hojjetee jira. Keessattuu ijaarsa sirna dimokiraasii keessatti gahee isaa bahuu wal qabatee filannoo kana keessatti dimokiraasiin nageenyi akkasumas karaa hirmaachisaa fi paartileen siyaasaa dirree taphaa walqixa ta'e akka isaaniif uumamu taasisuu wal qabatee hanga ammaatti deemsa dhufneen waan gaariin jiraachuunsaa aadaa dimokiraasii biyya keenyaa jijjiiruu keessattis adeemsi dhufne hanqinni illee yoo uumame hanqina sana mariidhaan hiikuudhaan hanga ammaatti waan gaariin hojjechuun akka danda'ame gama keenyaan mirkaneessinee jirra. Filannoo biyyaalessaa bara kanaatiif qophiin ga'aan taasifamuu kaiman obbo Zarihuun paartileen siyaasaa filannoon karaa nagaa dimokiraatawaa fi hunda hirmaachisee akka obba'uu fi tumsa hojjetuuf walii galuu himaniiru. Filannichi galma teechifame waliinis akka wal simatu filannoo nagaa akka ta'u paartilee siyaasaa tokkoon irraa maaltu eegama waan jedhu sana mirgaaf dirqama isaanii eeganii filannoo keessatti akka hirmaatan filannoon kun nagaa akka ta'uuf paartileen siyaasaa gahee isaanii akka ba'an waliigaluun danda'amee jira. Filannoo bara kanaa injifatu qophii ga'aa taasisuu kaiman miseensonni paartilee siyaasaa kun waan qaama hidhatee aangoo humnaan fudhatuuf yaaluu jiraatee sun abada akka hin taane hubatuun qabsoo karaa nagaatti dabalamuu akka qabu yaamicha taasisaniiru. Karaa nagaadhaan qabsaa'uun furmaata baay'ee akka argatamu qabsoo meeshaadhaan kan qabsaa'u immoo furmaata akka hin argamneeti kan ifa ta'e kan itti waliigalleetti kan itti deemneeti gara waltajjiitti akka dhufanii gara qabsoo nagaatti akka dhufanii qabsaa'aa turrees parshaalii mirkaa'eeraa innee yaadna gara fuulduras sirriitti cimnee xeeffannee kanarratti qabsaa'uu qabna innee yaadna. እዚች ሀገር ላይ መንግስት የሚሆነው በምርጫ ብቻ ነው። በተጨማሪ ደግሞ መንግስት ለመሆን ከምርጫ የተሻለ መንገድ የለም ብለን ነው የምናምነው። Biyya kana keessatti paartiin kamiyyuu gara aangootti kan dhufu filannoo qofaani. Mootummaa ta'uuf filannoon baay'ee barbaachisaadha jennee amanna. Paartileen hunduu yaada isaanii karaa miidiyaatii fi filannoowwan garaagaraatiin dhiyeeffataniiru. Paartileen carraa kana akka argataniif manni maree waloo kun leenjii fi hubannoo garaagaraa kennuun hojii bal'aa hojjeteera. Filannoon kun karaa nagaa fi dimokiraatawaa ta'een akka xumuramuuf mootummaas ta'ee paartileen siyaasaarraa shoora olaanaa qabu waan ta'eef dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennuu qabu. Filannoon marsaa torbeessoo akka biyyaatti gaggeeffamu karaa nagaatti akka obba'uu fi tumsi qaamolee garaagaraa barbaachisaa ta'uu kan yaadachiisan mootonni miseensa paartilee siyaasaa magaalaa Finfinnee gama isaaniitiin gahee isaaniirraa eegamu ba'uuf qophii ta'uu dubbataniiru. Abbootiin amantaa dhaabni siyaasaa biyya kana keessa socho'u martiyyuu karaa nagaatiin akka xumuramu ga'een keenya olaanaadha. Kanaafuu uummanni kaardii filannoo fudhateera. Uummanni immoo karaa nagaatiin osoo dhiibban tokko hin jiraatin osoo miidhan tokko hin jiraatin nama isaa ta'u dhaaba isaa ta'u akka filatu fedhii keenya kanarratti illee hojjechaa jirra. Filannoo kana especially yeroo kanan filannoo keessa jirra waan ta'eef filannoo kanan nagaadhaan tasgabbiidhaan fair and free election akka ta'u karoora qabannee baaneerra isa kan dabarsine wanta baay'eetu jira. Fakkeenyaaf waliigaltee paartiilee siyaasa paartiilee wajjin waliigaltee akka jiraatuu fi waliigalteedhaan akka hojjennu gara fuulduratti immoo eenyulli filannoo kanaan eenyullee amoo siyaasa kamiyyuu amoo garuu karaa nagaatiin akka dabarsinee akka kenninuu fi oomoonillee carraallee jidduudhaan waa arganne biyyattii kana bulchuuf carraa waa argannillee nagaadhaan gara fuulduratti hojiin qindoominaan akka hojjennu karoora qabannee baanneera. ምርጫውን ግን ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ ፊለኒቺ ነጋ ሀቃፊ ዲሞክራታዋ ta'ee akka xumuramuuf gahee mana maree waloo paartilee siyaasaa olaanaadha. Paartileenis naamusaa fi seera filannoo kabajuun barbaachisaadha. Kanaafis gama keenyaan waan nurraa eegamu kamuu gochuuf qophiidha. Maaliif waan nu ilaallatuuf dhimma keenya gochuun kan hojjennu ta'a. Dhumarratti mana maree kana keessatti gahee olaanaa qabaatan waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Finfinneetti itti gaafatamaa damee ijaarsaa Dr. Meesaa Ilmaatiif beekamtiin kennameera.